harka keenyaan miila keenyaan hundi qaamni miiraa keenya hundi isaa dalagaa qaba. Gahee wayii qaba. Rabbi akkanaan bilaasha nutti uumne hundi isaa gaafatamuudhaaf deemallee guyyaa boriillee jechuudha. Hamma danda'ameen waa hunda keessatti gochaa fi jecha keessatti of tiksuu qabna, tikfamuudha qabna, rabbii keenyatti deebi'uu qabna, halkanii guyyaa keessatti rabbii keenya kadhachuu qabna isiniin jedha. Rabbiin muraada keenya nuuf haa gahu, waan nuti yaadne rabbii walitti nu haa qabu, waan ammallee hamtuu fi fokkattuu irraa rabbiin nu haa tiksuu, bakka malee nu dhaabinii bakka maleetti nu kuffisinii. Akkasuma ammallee bu'a keenya kaatimaa keenyallee rabbiin nu haa tolchuu, nu haa bareechuu, waan nu taane waan nu ta'u rabbii walitti nu qabee waan nu taane rabbiin nurraa haa qabu isiniin jedha. واكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. جزاك الله. بسر رجالات. ما شاء الله جرنا الحمد لله. جدتنا أنت تاني برديمان دي بجرة. تنافي منا بنونا تنتولو. ما شاء الله. أمدينو ما تقل جرن. جزاكم الله عنا خير الجزاء. رافو رافقا. بركة ربي سناقول أستاذ خينا أستاذ جنجل شانيس أستاذ أبو معزز أستاذ سيانكي ياسون دي خيسانو تباركي فتاري تباركاتو آمين. هللويا آمين. استغفر الله. أيوة جرى كريستيان جرو منا خيان لفوتي منا بربنا بقى كريستيان نبري ونو ليسو قلت ربين كيري أقولو بجري wanta waani ani asirratti wanta katanii jechuuf fadhu obboloonni keenya nami wanta ka ofii jedheetuma gartee tartiiba godhata takka maatii fiitiif jedhee maqaa isaa eeggachuuf takka immoo maqaa ofii maqaa warraa maqaa gartee maatii fi eeggachuuf haa ta'u maqaa amantii fiitiis eeggachuudhaafis waa hedduu godhama. Mee anama isiniin jee manni hedduu garee shahaadatti qotaa kan jiran baay'eetu jira. Manni hedduun karaa geemii yoo najjaamuu didee karaa kaanii yoo najjaamuu didee maybii karaa macaafaa kanaan najjaamuun oolu jechuudharraa kan ka'e mana bananii waan macaafaa takka macaafaa fi quraanaa kottaa gaafadhaa waan feete jechuudhaan manoota hedduutu babbanamee mormii kana goggodhaa jira. Gaafa bananii mormii godhanii ustaazota keenya irratti affeeranii namoonni baay'een immoo hordoftoonni ustaazota keenya hordofanii jala seenan. Manni suni mana qaanuuna seera hin qabne kan garaagaraa baay'ee ta'uu mala. Gaafa sun immoo dhiifama nu godhaa ustaazonni keenya barakaa rabbi sinaa godhu yoo munaasabaa waan jajjabduu namni achirratti ol bahee ilaala xarraqiidhaan lafa tana goggoysu yoo jiraate ol bahanii xiqqoo qimmiixuun bareedaadha. Garuu haa ta'u namni akkanuma banatee waan macaafaa dubbatee kottaa gaafadhaa namaan jedhu qofaadhaaf yaa ustaazota keenya mee ol baatanii dilas wanta jedhinaa jechuu barbaada. Mana muraasa irratti haa gabaabbannu yoo mannoonni silaa irratti daawaa godhamu sun kan hin jirre taate ofii keessaniif haa banadhaa rakkoo hin qabu. Laal yoo mannoonni gartee duraan daawaa irra godhamuun baramaa ta'e sun yoo kan jiraan cufaa ta'u ta'e manni takka hin jiraanne ofiifaa banadhaatuma akkasitti nama gartee gara wantaa siyaamaa tanumaan isiniin jaa namni kun beekadhaa waa hedduu walirraa barataa namni yoo ati nama ilmii taate takka ilmi sirraa barataa yoo nama kaan taate immoo kaan sirraa barataa gaafa barumsa tokkumaa barumsuma fe'eewu yoo sirraa baratu akhlaaqaa fi haalaataa fi adeemsaa fi waa hedduu namni walirraa dhaalaa deema. Laal
Atillee yoo nama dafee waan namarraa naqlii hin goone taate obboloonnis hin hordofanii dhaqan sun waa hedduu barata. Namni kiristaanaallee si jala dhufa. Gaafa si jala dhufee guyyaa sana dhaggeeffata. Fooloo godhatee achii deema. Ati immoo har'aa akka tasaa dheeyte. Namni kiristaanaa sun bakkuma tanaatu waan akkanaatii sehee fooloo godhata. Guyyaa biraa immoo tarii bakkuma sanitti deebi'a. Guyyaa inni achi deebi'u sun waan biraatii jira. Takhayyal waan biraatii guyyaa sana argama. Tarii wal arrabsuu, tarii geema, tarii ikhtilaaxa, tarii wal faallaa, tarii waan gargarii waan hedduu arga. Gaafa dhaqe namni kiristaanaa kunu istaghrab. Gaafa dhiyoo amantii irraa akkasitti himan jarri kun islaama. Aramoo waan akkamii deema. Ati hin jirtu beekan, ati hin jirtu. Tanaaf bakka seennuu haa ilaallannu. Mas'uulummaa namni daawwaa godhu mas'uulummaa baay'eetu irra jira. Haqiiqatan mas'uulummaa guddootu irra jira. Beekadhu namni tokko gaafa fooloo si godhe waan fooloo si godhuuf qaba. Waan si hordofuuf qaba. Wayi sirraa barata. Gaafa waa sirraa baratu sanii bakka ati seentu hunda itti mul'achuuf hammala seenuun kee garee. Gaafa jeessi jala lixee seenee namni kun maal sirraa barata? Sababa fooloo si godhee inni barumsaa sirraa baradha jeessi hordofuutiin ati bakka hin taane seentee namni si jala seenelleen sababa ati seenteen si jala seene. Gurra kee bira qottee gurra nama biraatillee wanta goon. Tanaaf akkasitti bakka ajjannu haa ilaallannu. Ajjata khayrii rabbiin nu ajjachiisu. Jazaakumullahu khayran. Anta numan jaa. Dhugaa keetti waan ajaa'ibaati. Ni heddummaati. Gaafa nutuu gisee bannu waliin lollaa bar. Haatu yoo bante siin lolan. Ustaadonni ammatti dhiisan. Bakka hedduu asiin geema taphatanii caffaree nama tokko ustaada rasheer naa godhaa. Ustaada rasheer naa godhaa. Peenteen dheeyitee ichi mataa kiu goote haa gootu haa fudhatanii. Haa duraan hin barattu. Waan nu jiran deemtu. Garee shaadaa hin qabnami. So akkas bakka hundan seenaa of dheessee gortee mataa gurguddaa isaanii dheeyinee rukun. Mana ijoollee kiristaanaa keessatti hin dheeyina mana kiristaanaa fa'aa dhaqaa. Ijoollee islaama bantee wangeela irraa hin haasa quraana irraa hin haasa dhiisaa waan takka taraa qoon qabna. Waan tartiiba qabna. Islaama kana wali buusuu nama wali buusuu iyyuu maree kun argine tabbatu kanarraa fagaannu jiran. Waliigallee waan bareedu naa jechisiisanii Dr. Amdiini bakkuma hunda nama assalaamu alaikum jedhu hunda jala oon jeena haa dhuftu nu jala dhaabbadhaa inshaallah. Nama baay'eetu mana banee ta'a baay'ee saniif idduma tartiibaa deemna inshaallah. Nama ajaja keenya amrii teenyaa fudhanna kan nama dhageenya. Kam goona mana kiristaanaa fa'aa dhaqanii itti muduun dirqama. Ijoollee islaamaa hedduutu mana banee jira beektu. Sheekanaa barbaada itti gizeechi qabante wuuy rakkisa yeran. Kanuma isin hin jenna inshaallah baarakallahu fiikum. Akkasii maaltu jira uus mercy. Mercy saba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaazota kiyya qaqqaali. Jirtu. Wallahi waan biraa fillee waliin baane akka jetiyya maaltu naa kajalee ta'edhani. Ani afaanuma tiyyaan salaama isiniin jedha jedhee ergadhe. Baga jette kan namaatiin namni jedhu jira. Laa namni harkaan barreessaa qubaan barreessa salaama. An akkamti ol bahee wallahi salaama isiniin jechuudha. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jette. Ustaazamti kana hoppilaasin jedhaan yeroo tokko takka jala koomenteedha. Akkas. Wallahi umrii teessa rabbi nu haa dheeressu ammas daddabalee isin warra Sinillee. maal isinin jenna wallahi waan jennullee hin qabnu rabbi isinii kadhachuudha malee nullee rabbi nama isin dhaalu rabbi nu haa taasisu. Wallahi jawaadha ustaazota keenya kun amma waan ergaa isinuu himtanii waan warra mana geema namni baaraalee mana ofii geemaan ol kaafachuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf ani wanni ayyaadu yeroo isin bakka akkasiitti ustaazonni keenya tokko tokko dhattanii daawaa gootan maybe namni kun keessa namuma mana isaatti daawaa godhan kana isuma sirreessuudhaaf akkas godhaa jiraatin nu jedhee waan akkasiillee yaada keessa kiyyatti akkasitti yaada jechuudha. Tarii akkasitti illee rabbi qajeelchuun mala kanneen keessa warra TikTok irratti hedduu wanni jedhaa turan keessa wallahi hafarsoo ammallee rabbi istiqaamaa si haa kennu. Hafarsoo dura fooloo sirraa kaafadhee ture wallahi ergaati kana dhuftee fooloo kiyya sirratti deeffadhee rabbi irratti gaddi si haa dhaabu. Kanaaf wallahi ustaazota
umriin haa dheeradhaa. Ani salaamuma isiniin jechuudhaaf waan biraatti ergaa baay'ee hin takka qabu. galatamu jazaakallah rabbi siraa jaalatu wanni kana gahan jirtu badruu ko yeroo bareedu siyaa jiraachisu Amiin. warra umrii waliin dheeraatu khayri addunyaa qofaama jannata irratti illee sababuma kanaan wal jala seenuun beeynu eenyu rabbi irraa qeebala subhaanallah rabbi nurraa qeebala namticha tokko hin argine haajjiin iyyatee xayyaarii dhoorkanii maxaaran subhaanallah rabbiin waan fedhe hojjetaa darbanii dhiisanii biraa deemanii xayyaarii deemee dalaguu dide numa deebe paayileenni amriin hin taane jedhe gurbaa kana keessa waa jirti gurbaan kun ajji makkaa dhaquu qaba jedhanii fuudhanii geessanii bara qabaasa boolisaa osoo sirrii hin ta'in wallahi addunyaa araba hundaa isaa jira bara waan gartee manaa maami so Wanni yoo dhaabaa kana guyyaa torbaanuma kanaa bara hajjiidhaaf bahee Liibiyaa warra Liibiyaati jechuun baasaboorri kee sirrii akkana waan umraa akkana jechuun sirrii miti baasaboora tarti jedhanii dhoowwan wallaahi hin deemu jedhen wallaahi wabillahi hin deemu jedhen asumaan ta'a malee maxaaraa kana keessa kafeeta jedhaniin si baasanii isaa baasanii warra hajjii guutuu fuudhee gudeeme numa dide daraa sadii bararii achi booda gurbaan kun yaabbachuu qaba jedhanii guyyaa yaabbateef xiyyaarri dalage subhaanallah tolchanii gallakkisan numa deebe bar waan ajaa'ibaati bar subhaanallah addunyaan arabaa hunditti baatee arra iccitumaati qabdu jedhanii nama kana namni kun waan rabbi isaa fi Allah wali qabu rabbuma beeka subhaanallah namni hundinuu waan adda addaatiin jannata seenaa jiran rabbiin waa laaffisu akkas inshallah ustaz wallahi eebbifama warra isin dhaalu rabbiin waa taasisu nama dhaadhaan walitti dabarsu seenaa nama dura jedhamu nama baratee ani yoo galgala urjiin gaafii isin gaafatte yoo san konkolaataan bahu